Tole, ashaan harka fuune jirra jirtu qaqqaaliiwwan obboloota koo nagaa keessanii ani nagaa koodha. Galata waaqa isinillee bakka jirtanitti baga nagaa taatan isiniin jedha. Ittaansuudhaan hamma yoonaatti maatii taatanii yuutuuba koo hordofaa kan jirtan ulfaadhaa fayyaa ta'a galatooma isiniin jechuu jaalladha. Ittaansuudhaan guyyaa har'aa viidiyoo gabaabaa ergaa guddaa of keessaa qabu jedhee ani isinii qoode tokkotu jira. Kanaaf hamma dhumaatti na caqasaa hamma dhumaa dhaggeeffadhaan dhaamsa koodha. Asumarraan obboloonni maatinaaf taatanii hin jirre yoo jiraattan maatinaaf ta'an isiniin jedha. Guyyaa har'aa keessatti viidiyoon koo mammaaksa yookaas oduu duriitidha. Oduu durii mammaaksa hibboo kana hiikoodha kan jaalladhu. Kan dura chaanaala koorratti dubbadheen jira. Har'as sanumaan kan wal fakkaatu. Oduu durii garuu ergaa guddaa kan of keessaa qabu tokkon isinii qabadhee dhufee jira. Innis maal seetanii bara durii keessaa jaarsa dulloomaa yookaas namicha guddaa tokkotu naannoo tokko jiraata ture. Jaarsi kun ijoollee 3 qaba. Ijoollee dhiiraa 3 qabu kana waliin lafa qote bulaadha, lafa qotee jiraata. Ijoolleen isaa kun yeroo na gargaaraa jedheen yaada kennuuf yookiis gaafatu gargaaruudhaaf fedhii hin qabani, fedhii guutuu hin qabani. Yeroo baay'ee aduudhaan reebamee ganna keessa bokkaadhaa fi haala adda addaatiin reebamee jaarsi kun hojjetee ijoollee kana nyaachisa. Akka tasaa ta'ee guyyaa tokko jaarsi kun boqochuudhaaf yookaas yeroon dullooma isaatii waan gara du'aatti isa butee fi dulloomee gara du'aatti adeeme dhaamsa ijoollee isaatiif dhaamuu barbaade jechuudha. Sababni isaa ijoolleen isaa kulleeziidha. Hojiin jaallatanii gargaaruudhaaf fedhii hin qabanii. Jaarsi ganna qorraan bona aduudhaaf ho'aan gubachaa ijoollee kana yeroo dheeraa waan danda'eef kana booddee ofii isaatii gara addunyaa kanarraa boqochuu gaafa gahu akkas jedheen ijoollee isaatiin kottaa dhaamsan isinii qaba. Dhaamsi koo immoo maasii koo keessa yookaas lafa qotiisaa koo keessa qabeenyaa dhokatee jiru tokkotu jiraati. Isan isinitti himuu barbaade kottaa 3 keessanuu dhaamsa kana dhaggeeffadhaa. Ani addunyaa kanarraa deemuudhaaf waan hanga'eef jedhaanii. Sanii booda ijoolleen isaa sun jaarsi du'uudhaaf waan ga'eefi jecha abbaasaa qabeenya dhokataa abbaansaa itti himuu barbaade kana dhaggeeffachuudhaaf ta'an jechuudha. Saniin booda jaarsi maal jedhaan seetanii ilmaan koo hamma yoonaa isin danda'e isin gargaareera. Egaa dulloomni dhufee waan mana na seeneef duutis waan natti dhiyaatteef maasii koo keessa qabeenya dhokataa hedduutu jira. Qabeenyi dhokataa kun immoo bakka tokkicha hin jiru. Guutummaa maasii keessa jiraati. Seeraan gadi qotaatii qabeenya dhokataa kana baafadhaa yookaas barbaadadhaa jedhaanii. Saniin booda ijoolleen sun dhuguma jedhanii qabeenya dhokataa sana erga abbaan isaanii addunyaa kanarraa boqotee gadda abbaa isaanii fixatanii qabeenya dhokataa guutummaa maasii waliin ga'anii barbaadan jechuudha. Gadi fageessanii qotaniitu. Saniin booda inni jaarsin jedhe sun hin dhabame. Qabeenya dhokataa abbaan keenya gadi fageessaa qotaa barbaadadhaa jedhee hin jiru jedhanii dhabanii dhiisan jechuudha. Otuu kanaan jiranii lafti sun qotamee qophaa'ee waan lafa jiruu fi arfaasaa yookaas yeroo midhaan irra facaasan waan ga'eefi lafa qotamee jiru sanarra midhaan facaasani. Qabeenya dhokataa lafa jalaa dhabanii jechuudha. Irra gaafa midhaan facaasanii jedhanii waggaa isaatti midhaan dachaa galfatan irraa jechuudha. Dura hojii qotisaa hojjetaniin beekanii leeziidha abbaatu gannas ta'e bonas hojjetee isaan nyaachisaa. Sanii booda ilmi hangafti akkas jedheen tarii qabeenya abbaan keenya kunii qabeenya dhokataa lafa jalaa argattu jedhee akka kanatti yoo gadi fageessitanii qottanii akka kanatti haala gaariidhaan yoo qottan oomishni keessan dachaa 100 ta'a dachaa ta'a jechuu barbaadeetu abbaan keenya. Wanti biraan qabeenya dhokataa lafa kana jala jiru hin jiru jedheeni. Hiccitii abbaan ilmaansaa warra leezii yookaas abbaan ilmaansaa warra dadhaboo kanatti dhaamee deemee ilmi hangafti takkaadhumaan isaa galeechuudha. Bara sana bara qabeenya dhokataa lafa jala barbaachaaf jedhanii maasii guutummaa qotanii bulleessanii waliin ga'an sanatti firee dachaa argatanii
Saniin booda inni jaarsi dhaamee fi du'e sun ilmaan isaatii yeroo gabaabaa keessatti galee fi jechuudha. Maal jechuun barbaade mammaaksa yookaas oduu durii kanarraa waan hedduu barattu jedheedhuma yaada gaafan waan namaa qoodu waan barnoota qabu namaa qooduu fedha. Haala wal jabeessuu keenyaaf haala wal gargaaruu keenyatu booddee waan jiruuf fedhii ofii qooddachuun sooshaal miidiyaa kanarratti ni ulfaataaf malee jechuudha. Jaarsi kun ijoollee isaatii kan inni dhaame yoo hojjetan yoo haalaan hojjetan yoo gadi fageessanii leezummaa dhiisanii hojjetanii akka kanatti hojiin hin argama. Qabeenyi dhokataan lafa jala jira kan inni jedheeni isaan albuuda baafachuudhaaf itti dadhabanii gadi qofforanii hojjetanii garuu alboonni dhokataan yoo akka kanatti hojjetan iccitiin hojjetanii hojii duuba jiru milkaa'inaa waan jedhamu qoodee fi kanaaf nuti illee gaafa waan tokko namni karaa nu buuse karaa nu argisiise fiixaan ba'umsa keenya akkaataan itti namni sun fiixaan ba'e gaafa karaa nu qabsiise fiixaan ba'umsa keenya yookaas milkaa'ina keenyaa fi hubannoo yookiis barnootadha waan jedhamudha. Kanaaf jaarsi kun ilmaan isaa waggaa dheeraa nyaachisee obaasee akkaataa ittiin isaan jiraatan du'a isaa keessallee yookaas dullooma isaa keessallee gaaffii waan itti ta'eef tooftaa kanaan ijoollee isaa akka isaan waan gaarii tokko waan gaariin eessa akka jiru yoo hojjetan akkamitti akka milkaa'uu danda'anii ilmaan isaa barsiise yookaas dhumarratti ilmaan isaatti hime jechuudha. Ilmi hangafte akkuma hangafa ta'etti kan abbaan jedheen sun oolee bulee isaa galee mul'ata abbaa yookaas karoora abbaa fiixaan baase jechuudha. Maaliif gaafa hojjetanii firiin argamu yookiis bu'aan argamu dacha akka ta'u waan bareefi ilmi tooftaa abbaa yeroo gabaabaa keessatti bira ga'ee jechuun barbaada. Kanaaf dhaamsa qaba ergaa qabaa warri dhaggeeffatan like share koomentii naa godhaa yaada keessanis naaf kennaa na jajjabeessaan dhaamsa kootii galatoomaa fayyaa ta'aa ulfaadhaa sinan jaalladha sinan kabaja bakka jirtanitti nageenya isinirraa hin dhumiin isiniin jedha ulfaadhaa galatoomaa guyyaa gaarii warri guyyaa warra halkanii immoo halkan gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa na jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha galatoomaa.